Ashamaar kafuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota chaayinaala OGN. OGN illaa oduulee wayitaawoo ammaan tanaa kan isin biraan geenyu ta'a. Obbo Taayyee Dandayaa qabamee jiraachuu fi akkasumas eegdonni isaa irraa kaafamee jiraachuun dhagahameeti jira. Hordoftoonni chaayinaala OGN taatan miseensa maatii kanaa kan taatan laayik, sabiskiraayib, sheer godhuu hin dagatina. Warroonni chaayinaala kanaaf haaraa taatan ammoo sabiskiraayib godhuudhaan nu gargaara. Obbo Taayyeen dhiheenya kana mootummaadhaan dhiibbamaa jiraachuun isaa obbo Hangaasaa Ibraahimiin dubbatameeti jira. Isaan lamaan ammoo mootummaan dhiibaa jiraachuu isaaniitis obbo Hangaasaan dubbisaa keessatti himeeti jira. Har'a Taayyeen ammoo fuula feesbuukii isaa irratti sa'aatii 6 dura barruu dheertuu komii mootummaa fi mootummaan isa dhiibaa jiraachuu isaa ibseeti jira. Obbo Hangaasaa fi Taayyeen ji'oota muraasaa dura kan dhiibamaa jiraachuun isaanii dhagahamedha. Garuu Hangaasaan gabbee karaa fuula feesbuukii isaatiin sagalee guutuun ibseeti jira. Obbo Hangaasaa Ibraahim liifii feesbuuk irraa ka'uudhaan hanga paarlaamaa seenutti nama deemedha. Garuu miseensa paarlaamaa uummata Harargee bakka bu'uudhaan nama jirudha. Kana irratti mootummaa naannoo Oromiyaatiin waldhabdeen uumame. Waldhabdeen kan uumame abbootii gadaa karrayyuu dhumaatii isaanii mootummaa harka keessaa qaba jechuun Hangaasaan erga gabbee dubbate boodadha. Obbo Hangaasaa irraa eegdota isaa kan kaasan. Sana duratti garuu ammoo eegdota isaa keessaa nama tokko akka Hangaasaa ajjeesuuf ergamni itti kennameeti jira. Mucaan kun obbo Hangaasaa ajjeesuu dide. Kanarraa kan ka'e erga eegdota isaa irraa fuudhanii kaasan booda nama san nu hima jechuun ajjeesan. Hangaasaan kanarra dhaabbachuudhaan aarii fi mufii keessa seenuudhaan iccitiilee mootummaa fi wantoota mootummaan dhoksaan hojjechaa jiru baay'ee gabbaasee fuula feesbuukii addunyaa fi uummata Oromoo waliin ga'e. Kanarratti isaa fi Taayyeen miseensaa fi paartiilee mootummaa keessaa kophatti dhiibamaa jiraachuus dubbateeti jira. Akkasuma muummicha ministeeraa Itoophiyaa akka jaallatuu fi karaa isaa akka deeggaru dubbatee itti himeeti jira. Ammoo miseensonni Oromiyaa irraa biyya bulchaa jiran, biyya saamaa jiran, biyya gataa jiran jechuunis yaada isaa keessatti ibsee filannoo marsaa jaaffarratti miseensa caffee Oromiyaa ta'ee Shawaa Kaabaa naannoo filannoo Kaayyoo irraa miseensa paartii badhaadhinaa bakka bu'uudhaan uummata 100,000tti tilmaamu akka heera Oromiyaatti immoo keewwata 48 jalatti tumameen ammoo bakka bu'aa uummata koo Oromiyaa maraaf luka uummata kanaa ta'ee caffee jira. Uummata na ergatee heeraa fi sammuu koo qofaaf nan dhiifama. Uummata ni ergate kana heeraa fi sammuu koo qofaafin hojjedhaaf. Wanti guddaan gatii kafallee qabsoofneef bilisummaadha. Bilisummaan bu'uura ammoo mirga dubbiiti. Mirga dubbii ammoo mirgi dubbii dhabamuun ammoo mirga biraarraa kan addaati jechuun akka waan sarbamee jirutti dubbateeti jira. Mirga dubbii ammoo kallattiin ala namoota guutuudha. Ilmi namaa mirga dubbiitiin alatti yoo hin jiraanne mirga guutuu ta'uu hin danda'u. Mirga yaadee fi bilisaan ibsachuu gatii qaalii arganne kanaaf mariin caffee duraa hin jiru. Karoorri caffee galma caffee qofatti gaggeeffame. Gareen miseensota caffee tuuta 6 qoodamuun gabaasa dheengadda dhiyaate irratti guyyaa 2 raawwachiiftuu olaanaa mariisisuuf kallattii fudhateeti jira. Sanadoonni sana keessa jiran kun ta'uu hin malle jechuun dubbateeti jira. Wantoota sadiif tokko hojmaata caffee keessa hin jiru. Waan hojmaata keessa hin jirre dalaguun amanamummaa fi cimina jaarmayaa huba. 2 makamuu qaamolee mootummaa ittisuudha. Qaamolee mootummaa adda addaa gurmeessuun to'annaa fi madaala eeguun badii irraa akka wal tiksnuufi sana dhugoomsuun jara jidduutti fageenyi jiraachuu qaba. Fageenyi sun eeguun dhabee raawwachiiftu caffeef kallattii keenya makamuutu dhufa. Makamuun ammoo madaala diiguu rakkoo dhala. Silaa caffee raawwachiiftu kallattii kaa'uu mala. 3 tokko immoo hubamaa cimsuudha. Miseensi caffee gaaddisa tokkotti mari'atanii wal barnoota uuma. Haala qabatamaa godinaalee fi aanolee hundaa miseensi hin barata. Sun wal amantaa fi wal hubannaa guddisa jechuun dubbateeti jira. Kun kan hubachiisu gaa obbo Taayyeen mootummaan akka isa dhiibaa jiruu fi yaada isaa fudhataa hin jirre akkasumas ammoo gaaffii inni gaafateef deebisaa kennaa kan jirre ta'uu himeeti jira.
Obbo Taayyee Danda'a yaada isaa kana keessatti bikkoota hedduutti dhiibbaa mootummaan godhaa jiruu fi rakkoolee mootummaan uummata haguugee raawwachaa jiru hunda dubbateeti jira. Akka kiyyaatti ajandaan fardii nageenyaa fi itti gaafatamummaadha jechuunis dubbateeti jira. Ajandaan kamuu kan dursu hin jiru. Haala qabatamaa waggaa guutuu keessa turree fi ammaas keessa jirru waliin dhimma nageenyaa kophatti ilaaluun dirqama jedheen amana. Dubbichi sirriitti ilaalamuun miidhaa fi kisaaraa qaqqabsiisuun ammoo itti gaafatamummaa mirkaneessuu barbaachisa. Otoo kan hin godhin karoora bara dhufuu ilaaluun sirrii miti. Ajandaa nageenyaa ajandaa midhaanii fi bishaan keessa makuun qoosa malee na biratti waan biraa tokkollee hin ta'u jechuun dubbateeti jira. Marii dheengaddaa ajandaalee sadan bakka tokkotti ilaalamuun sirrii miti. Gabaasa bara darbee karoora bara dhufuu baajata dabalataa bara darbeeti. Dhimmoota sadanuu of danda'anii ilaalamuu qaba jedheen amana jechuun dubbateeti jira. Kun kan agarsiisu mootummaan ajandoota bikka takkatti wali qabuudhaan deebisaa itti ilaalee karooraa fi yaada uummataa odoo hin dhageehin uummata haguugee irra dabruu agarsiisa. Ajandaan sadanuu wal keessa makuun mirkaneessuuf iftoominaa fi qulqullina haguuga. Namni baajata dabalataa mormee karoora bara dhufuuf deeggaru jiraatu mala. Gabaasa deeggaruu fi karoora mormuunis ni danda'ama. Ulaagaalee kamuun ajandaa sadii wal keessa naqanii bakka tokkotti sagalee kennuun sirrii natti hin fakkaatu jechuun dubbateeti jira. Akka kootti gabaasa nageenya irratti dhiyaate caffeen kabajamaa waan madaalu hin seene. Bara taree yeroo akkanaa baatii muraasa keessatti nagee buufne jennee waadaa seennee turre. Gabaasni ammoo namoonni lakkoofsaan xiqqaa hin taane harka kennuun meeshaalee garaagaraa qabnee jira, daandii cufamees bannee jirra, aanolee fi gantoota muraasaas deebisnee jirra jechuun dhiheesseeti jira jechuun dubbateeti jira. Kun waan hin mallees waan hin fakkaannees jechuun gaafiilee hedduu dhiheesseeti jira. Eenyutu maal hanqise? Namni gaafatama seeraa fudhatee guutuu hanqate hoo maaliif hin gaafatamne? Maaltu rakkoo kana keessaa bahuu nu dhorge? Amma maaltu nu baasaa jira jechuun yeroo gaafii mootummaaf dhiheesseeti jira. Kun kan agarsiisu mootummaan nageenya fiduuf takkaa Oromiyaa keessatti hojjetee akka hin jirre mul'isa. Gaagamaa fi rakkoo Oromiyaa keessatti dhalate kanaaf akkuma obbo Hangaasaan jee shanee namni qindeesse mootummaa naannoo Oromiyaati jechuun akkuma dubbatisan mootummaan shanee qindeessaa jiraachuun isaa hubatameeti jira. Taayyeen kana keessatti kan jee godinootaan akka nama godinoota keessaa dhufetti yoo ilaalle qabeenyi baay'een namoonni fi manneen hiyyeessaa 410 horii uummataa akkasumas baay'inni birrii miliyoonota akka tokko shantaan saamamuu fi manneen barnoota 75,000 ol cufamuu akkasumas barattoonni 75,000 olitti tilmaamaman barnootarraa dhiifama. Akka obbo Taayyeen jedhutti dhiifama. Akka ragaa marii dhiyaate namoonni bulchiinsa Wallaggaa dhiifama. Ragaan marii keessatti dhiyaate sanuu surura dhiifama. Ragaan marii keessatti dhiyaate waan garaa nama mararu bulchiinsa Wallaggaa lixaa kabajamoo obbo Gammachiis dabalatee godinaalee kana keessatti Oromoonni nagaa 1,150 ajjeefamuu guyyaa tokkotti hoggansi 28 wareegamuu fi qabeenyi biliyoona 10 caalan mancaafamuu kabajamoo caffee kallattiin himeeti jira. Amaara qofa odoo hin taane Oromootu baay'inaan dhumaa jira jechuunis dubbateeti jira. Kun kan agarsiisu mootummaan Oromiyaa keessatti gaagama siyaasaa guddaa fideeti jira. Obbo Taayyeen erga barruu kana fuula feesbuukii isaanii irratti barreessan sa'aatii 6 dabreeti jira. Garuu ammaan tana eegdonni isaa irraa kaafamee inninis mana keessatti ugguramee jiraachuun isaa gabaafamaati jira. Kanaaf yaada kana maaliif himta? Dhugaa uummataa kana maaliif gabbaaftee ibsita waan jedhu fakkaata. Haaluma wal fakkaatuun ji'oota muraasa dura obbo Hangaasaa Ibraahim irraa kaasuun isaaniitis ni yaadatama. Hangaasaa yeroo sanitti isaa fi Taayyee irratti dhiibbaa guddaa godhaa akka jiran barruu fi sagaleedhaanis dubbateeti jira. Kun kan agarsiisu mootummaan gaagama siyaasaa biyyattiin amma keessa jiru kana keessaa harka qabaachuu isaati. Akkuma beekamu obbo Hangaasaas aangoorraa kaasuuf akkasumas filannoo keessaa baasuudhaaf guutumaan guututti mootummaan irratti hojjechaa jira. Obbo Taayyees amma irra gaheeti jira.
dhuma dubbii tanaa hamma xumuraatti kan waliin ilaallu ta'a. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaala OGN subscribe, like, share godhuudhaan nu gargaaraan kabajaan isin gaafanna. Galatoomaa.